Dhiyoo kana keessatti shira mootummaan Itoophiyaadhaa kitaaba Jawaar irratti hojjetteen isinii hima guutuu viidiyoo kanaa daawwadhaa walii dabarsa. Oduun Jawaar kitaaba barreessuutti jiru takkaa'uu barreessuudhaaf deemu eega mana hidhaarraa ba'ee booda oduun deddeemtu ni himti. Akkasumas amata dabre yeroo interview godhu interview san keessatti illee dubbatee ture. Garuu eega kitaabni kuni kan duraa tolfamee harka isaa galee booda oduun tuni eega dhugaa taate imbaasiin Itoophiyaadhaa kitaaba kana kooppii akka Jawaar erguuf isa gaafatan. Yeroo tana Jawaar kitaaba warra imbaasii Itoophiyaadhaa kan Naayiroobii jiruuf erge. Kitaabni kuni achitti hin dhaabbanne ajajaan deemeeti karaa biyyaa dhaqee jechuudha. Hogguu biyya dhaqee kitaaba kana fuudhaniiti iskaan godhanii akkasitti barruulee kitaaba kanaa keessa jiru jijjiiruudhaan takkaa'u gartee waan biraa waan inni hin barreessin keessa kaa'uudhaan kitaaba kana haareetti maasis maxxansanii baasanii takkaa'u maasis dijitaaliidhaan bikka adda addaa irratti facaasaa jiranii jedhee Jawaar peejii isaa kan feesbuuk irratti barreessee jira. Akkuma na duuba gartan kanatti kuni kan kitaaba dhugaati kun ammoo kan mootummaan jijjiirtee waan jedhu Jawaar peejii isaa gubbaa irratti maxxansee jira. Wanni kuni akkuma yaadattanitti Jawaar keessaafuu gartee eega kitaaba kana maxxansuu takka gurguruudhaaf as bahee booda mootummaadhaan gartee mootummaa shororkeessituu mootummaa hattuutii fi mootummaa akkasitti ummata saamtuu tuni jarri shiftaadhaa jee maqaa adda addaa itti dhoobaa ture. Kitaabni kuni waan san gartee akka dhugaa taate ifatti hima. Maaliif kitaaba tokko kan gartee namni dhuunfaadhaa tokko fedhuus nama poolitikaadhaa haa ta'u kitaaba tokko kan namni gartee hojii yeroo itti baasee maallaqa itti baasee tolchee kitaaba san fuudhanii iskaan godhanii qabee isaa jijjiiranii fuudhanii maasis magaalaarra oolchuun takkaa'u online internet irratti gartee bilaashitti namaaf hiruun kuni inumaatu gartee intellectual property waan balleessu. Keessaafuu harka mootummaatiin yeroo dalagamu kuni waan akka malee nama gaddisiisu. Maaliif mootummaan wanni ijaaramtuuf mootummaa tajaajiltumaasis wanni kanaatun keessaafuu intellectual propertiin akka hin banne akka hin tuqamne mootummaatu silaa eega. Biyyoota adda addaa keessatti kuni waan heera mootummaatiin takka heeraan nama gaafachiisu. Garuu kitaaba Jawaar kana mootummaan fuutee akkanatti jijjiirtee magaalaarra online irratti gartee gadhiisuun kuni inumaatu gartee waan akka malee warreen biraatillee qalbii nama cabsurraayi. Dubagaa hoggaa gartee waan akkanaa agartan keessaafuu uummanni keenya kan biyya keessa jirtan kitaaba gartee Jawaar ka dhugaatii fi kitaaba gartee laaqamee magaalaarra oolee kana adda baafachuudhaaf tattaafadha. Maaliif kitaaban gartee garuu yoo kan bitanillee taate kan dhugaa ta'uu isaatii fi kan sobaa ta'uu isaa adda baafadhaa bita. Ammaan tana akka Jawaar juutti kitaabni kuni telegiraam gubbaa irratti karaa gartee guruupii telegiraamiitiin gadhiifameeti olii gad deemaa jiraa jedhee poostii isaa kana keessatti dubbatee jira. Qabee poostii isaa tana keessatti Jawaar pooyintii gurguddoo adda addaa haasee jira. Wanni kuni gartee akka intelligensii Itoophiyaatiin dalagamee fi akkasumas ammaasiis yeroo gartee kitaaba kana iskaan godhanii waan adda addaallee jijjiiran jarri godhe kuni warra gartee ammaan tana hojii eegale takkaa'u warra amachuur ta'uu isaanii takkaa'u gartee ruukii jaab jedhanii ruukii work warra gartee ruukii ta'uu isaanii if garsiisanii jiranii jee Jawaar barruusaa tana keessatti dubbatee jira. Kuni akkamitti ta'a yeroo gartee waan takka dijitaalii yeroo daleeyduu hoggaa daleeyduu abbaa kanaa dalagee takkaa'u bikka kanaa dalagame wanni jedhamtu akka faantatee yeroo hashawaarra takkaa'u biyyeerra deemtu gartee faanta lafarra dhiiftuuti hogguu gartee dijitaalii waa daleeydus faantatee akkasitti dhiisaa deemta. Saniifuu Jawaar warreen gartee waan kana jala deemee qo'atu itti godhee warreen san akka gartee wanni kuni daayirektii mootummaa Itoophiyaatiin dalagame oduun barruun isaa tuni ni ibsiti. Barruu tana keessatti illee warreen itti dhiyaatu maqaalee isaanii hunda kan gartee guututti Jawaar odoon himin cinaa isaanii maqaalee illee dhee asirratti himee jira. Kun egaa akka malee gartee waan warrummaan hojii tana hojjechaa jiru waan digital footprint wanni jedhamu gartee kanallee guututti akka hin beekne Jawaar
maxxansuu taatana keessatti ibsee jira. Kitaabuma kana qofallee odoon taane akka barruun Jawaartuun jettutti mootummaan Itoophiyaadhaa keessaafuu gartee warri daldalaa baankiidhaa fi akkasumas warreen misoomaa kan biyya alaatirraa biyya keessa galanii hojjenna jedhan daataan isaanii akka malee biyya Itoophiyaa keessatti guurameeti biyya dijitaalii gartee bikka adda addaa keessatti gurguramuu jira takkaa'u ifatti gartee gannaqamuu jira jee Jawaar oduu tana keessatti ibsee jira. Dubagaa kana jechuunis warreen gartee daldalaa gurguddaan kanarratti if laalanii akka if eeganiif waan yaadannoo gartee takkaa'u barruu isaaniif ta'u barreessee jira jetti guutuun oduu tana akkana fakkaatti nagee jiraadha.